Macaafan beektuuf malee silaa dhuftee dubbachuuf hin qabdu ija jabaa. Yoo gufuun nama dhooftu gad jedhanii rukutan sareen namatti duttus akka isheetti hin dutan wal'aaltu akka keeti namoonni biyya keenyaaf diinummaa farrisan. Kijiba kee hunda ragaadhaan siffinnaan baay'ee marifattee sitti ta'ee bitaa bakka dhiisin booyin koshoroon siif bitaa. Garuu dhugaa qabda anoosoon si ta'ee baay'ee marrifadha waaqni kiyya ka'ee gaafa inni ta'u gabricha waaqayyo boo'ee qofan dhiisu kurrifadheen jedha eebadeera wayyoo. Ilaa gurbaa hoola ani ragaan ala takkaana manqeequ maaliif akka artis waaqayyoon habeeku. Waaqa kiyya jettee namichatti waamtu ifii isaatiifuu waaqa biraa qaba jedhee sitti himee sammuu kan keen jeequ. Kanaaf obboleessoo namni nama ta'ee namatti hirkatu barnammaan kufa hirkoon inni dhugaas rabbi tokko qofa. Ottuutii waaqessi waaqa nabiyyootaa akka waan maraattee hin deeminii qofa amantaan sirriin islaamummaa qofa. Thank you. Follow, share, repost, copy link. Ama sala Yesus eenyumatti irraa mure. Obboleettii ko wanta darbinen dubbati waan Eenyutu dhagna qabee jette gaafattu maal xiqqoo isheen saalfattu. Ilaa anallee na arrabsi jedhiiti wanta feete. Waan qabne dubbatin Yesuusiin ana seete. Hin maraattanii sila Yesus waaqni keessan dheekna qabate jedhee waan hin dubbadhe kanaaf ani kan hin saalfadhu. Ana osoon taane bar Luqaasti sinin jedhe deemi isa gaafadhu. Anis gaafan argu bar wangeela Luqaas 2:21 irraa dubbicha narrifadhe natti ta'e salphata qalbiin koos jedhe yaade waaqayyo kiristaanaa sila dhayna qabata. Maarree waaqni dhayna qabate jedhanii dubbachuun kun dubbii qaanyiidha miti. Kanaafuu as deebi'aa garaa keessa muradhaa Yesus waaqa miti. Waaqni dhayna qabatee ergasii jaartii fuudha achi immoo ni barata aadaa safuu fiduudha wallaahi kun safuudha. Kottaa gara islaamummaa wanta jenne kanarraa rabbiin qulqulluudha. Alhamdulillah. Thank you. Follow, share, repost, copy link. Ilma namaan hin jedhinaa feetan daandii feetan waaqa kottaa fudhaa islaamummaa daandii. Eegalum argite waa'ee amantii beenxee mudoosa kam argite immoo gadi baate qeeqxe jettee shubbistu wangeelli si biran jiru maaliif fuuteen dubbistu. Ati immoo obboleessoo maali ni maddoofte naguma ka dhuftee dubbii waliin dhoofte. Yoon faana agarte ani nan shubbisa macaafa kan keeyyuu isa ati gatte anatu dubbisa. Amantaa kee keessas jettee na gaafatte muudaan isaa maaliif akkan qeequ. Ilaa sitti nimaa waan pheenxee jedhamtu macaafa keessa ta'e Yesus Kiristoos jiraachuu isheen beeku. Amantuma pheenxee jedhamu kijiba sidhumayyuun jiru kanaafan hin qeeqa. Jirallee yoo jettan ragaadhaan naaf kennaa karaan isin eega. Amantuma pheenxee jedhamtee waamamtu memee eessaa fiddan eenyumatus beeka. Thank you. Follow, share, repost, copy link.